amma booda footoo fi viidiyootu bilbila kiyya keessaa na jalaa dileetii ta'e osoo hin argin remove godhe akkasumallee bilbila kiyyaatuutu na jalaa fudhate akkamittiin footoo kiyyaa fi viidiyoo kiyya kan seenaaf achi keessa kaadallee akkamittiin deebisee argatuu danda'a jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattan maamiltoota kiyyaa viidiyoo kana keessatti ni argattu jechuudha deebii isa. Kanaaf furmaata guddaa kan ta'u jechuudha isteeppii ani isinitti argisiisu kana duwwaa fayyadamtanii jechuudha bilbila keessan feeta hattuu naa fudhadhu yoo fedhe haa cufamu yoo fedhe isin jalaa haa badu jechuudha karaa salphaa ta'e waan tokko qofa fayyadamtanii jechuudha suuraa keessan guutuutti bilbila haaraarratti deeffatuu ni dandeessu. Akkamitti bilbila haaraarratti akka itti dabarfatuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a kan baroomsi irraa isiniif darbaa jiru chaanaala Oromaanii baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha gama peejii feesbuukaatiin kan hordoftan illeen Oxygen Media Network follow gochuu hin dagatinaan isin jedha amma kallattimaan kara baroomsaa isin dabarsa nafaana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale footoo fi viidiyoo akkasumallee dookumantarii adda addaa akka nu jalaa hin banne akkamitti dursinee jabeeffatuu dandeenya karaa salphaa ta'een akkamitti akka itti ol kaa'uu dandeessan isiniin jedhe. Kanaaf hordoftoota kiyya aappii tokko isin barbaachisa aappii kana bilbila hundarraa ni jira jechuudha bilbila haaraa yeroo bittanillee walumaan dhufa namoonni baay'een akka gaalaariitti itti fayyadama footoo kan jedhu kana pilaastoorii irrallee ni jira namoonni barbaadan pilaastoorii irrallee googil footoo jettanii buufatuu ni dandeessan akkasumallee orjinaala isaa eessaa akka argattan viidiyoo kana gara boodarratti kan isinitti himu ta'a hordoftoota kiyya ani gadi buufadhee waan qabuuf gadi buufatuun nan barbaachisu keessa seeneen isin argisiisa yeroo tokkoof irratti cuqaasnu yeroo irratti cuqaasne aappiin haala kanaan nuuf banama jechuudha yeroo duraaf seentan jechuudha haala kanaan akka nu eeyyama itti kenninu nu gaafataa jechuudha kanaafuu maal goona allahu bakka jedhu kana cuqaasne jechuudha eeyyama itti kennine gara fuulduraa deemnaa jechuudha allahu hin godhanama yeroo tokkoof sana booda haala kanaan isiniif banaa jechuudha gaalaarii keessan keessa waan isin qabdan hundaayyuu haala kanaan isiniif ol baasaa jechuudha nama isin jalaan dhosse akkuma argitan jechuudha namoonni baay'een akka gaalaariitti kan itti fayyadamu ni jira jechuudha garuu hincitii baay'eetu as keessa jira jechuudha iimeela kanarratti wanti isin ol kaayyattan guutummaan guututtu isin fayyada jechuudha kanaafuu porofaayila keessan kanarratti yeroo tokko cuqaastanii iimeela keessan filattu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufa asirratti tarni on baakaap jettu tana ni argattu jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu tarni on baakaap kanaafuu tarni on baakaap jettu tana ni bannaa jechuudha isii kana tarni tana ni bannaa jechuudha hordoftoota kiyya yeroo isin bantan jechuudha guutummaan guutuutti wanti isin asirratti adeemsiftan footoo fi viidiyooleen ufuma isaatiin jechuudha asirratti seef ta'a jechuudha iimeela keessan yoo qayyaratu barbaadan qastii kanarratti cuqaastanii iimeela keessaa qabdan kan barbaadan kan paaswordii isaa beektan kan itti fayyadamaa jirtan ni filattu jechuudha nama kanumarratti hin dhiisa sana booda maal gootan eega iimeela isa sirrii filattanii jechuudha asirratti gadi buutanii tarni on baakaap bakka jettu ni bantu jechuudha sana booda asirratti qabxii lama fidatee isiniif dhufa jechuudha do not backup fi akkasumallee turn on backup nuun jedha jechuudha kanaaf hojii eegalchiisuuf eeyyama itti kennuuf turn on backup kanaaf hojii eegalchiisuuf turn on backup jettu tana cuqaasneeti bannaa jechuudha sana booda backupin keenya banamee waan jiruuf hojii eegalaa jechuudha akkuma argitan amma as keessatti jechuudha footoolee an qabu hundaayyuu haala kanaan koontirool godhee waan gaalaarii kiyya keessa jira guutummaan guututti fidii asnaa kaa gubballeen kun akkuma argitan deemaa jira jechuudha hamma inni 100 guutuun eegnaa jechuudha lakkaa'ee fixee sana booda hojii eegalaa jechuudha tole amma isa kana hojii hin eegalsiifne ammallee jechuudha kanaafuu porofaayiluma keenya kanarratti deebinaa jechuudha ammallee hordoftoota kiyya footoon isin asirra kaattan takka isin jalaa hin badu jechuudha yoo bilbilli badellee yoo bilbilli cabellee waan tokko asumarratti imeeluma kana qofa hin dagatina eega achirratti deebinee fooldarii filannaa footoo seeting ka jedhu kanarratti gadi buune filannaa jechuudha baakaappiin deemaa jira akkuma argitanii kanaafuu maal goona asirratti gadi buune footoo seeting bakka jedhu kanarratti gadi buune ni cuqaasnaa jechuudha sana booda haala kanaan nuuf dhufa jechuudha hordoftoota kiyya baakaappi bakka jedhu kanarratti cuqaasna jechuudha isuma tokkoffarratti nu dhufe kana iimeela keenya waliin qabatee nu dhufa amma iimeela kiyya isin jalaan dhosse sana booda baakaappi irratti eega isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha kanaafuu maal godhuu qabdanii asirratti gadi buutanii jechuudha hordoftoota kiyya maal gootan jechuudha kan dhumaa kanarratti backup device folder ka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha backup device folder ka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif fida fuuldura barbaadan ni filattu jechuudha kana jechuun gaafa kennaaf storage 15 giga 15 nu kenna storage akka nu jalaa hin guutamne waan messengeraf whatsapp nuuf ergamu akka nuuf save godhu waan barbaanne haala kanaan bananna kaayee akka inni save nu godhu barbaannu sanduuqa kana ni bannaafi jechuudha fakkeenyaaf
photo messenger namni nuuf erga akka ufii isaatiin save nu ta'u yoo barbaanne ni banannaa jechuudha. Haala kanaan kan barbaadan ni banattu jechuudha. Nama haguma kana banee uf duuban deebi'aa jechuudha. Isin kan barbaadan banatuu ni dandeessu. Amma boodan jechuudha waan namni WhatsApp nu ergu akkasumallee waan imo namni nuuf ergu jechuudha. Bakka reefu tana folderii filanne sanitti waan nu irratti asirratti akka inni save ta'u barbaannu irra kaayanne hundumtuu jechuudha. Ufuma isaati save nuuf ta'a jechuudha. Photoon asirratti save nu ta'e geegaa 15 kun jechuudha. Hordoftoota kiyya waan storage bilbila keenyatti malee jechuudha. Email irra ta'a jechuudha. Storage bilbila keenya yoo guutamellee kuni waan tokko isa walitti hin dhufu jechuudha. Yoo bilbilli kun nu jala badellee akkasumallee yoo format ta'ellee jechuudha. Emailuma kana bilbila haaraa bitattan irratti dabarfattu jechuudha. Sana booda photoon isin asirra kaattan amma tokkodhan illee yoo teesse ufuma isaatiin bilbila haaraa san irratti isiniif darbaa jechuudha. Wanti emaila kanarra jiru jechuudha. Haala kanaan photo keessan jechuudha sirreeffatu ni dandeessan jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha photoon na jalaa badii akkamittiin deeffadhaa aappii photo nuuf deebisu jedhee namoonni baay'een gaafii adda addaa kan na gaafatullee ni arga jechuudha. Ana qofa osoo hin ta'in namoota baay'ee waan akkasii yeroo komentii nama hunda jalatti barreessu ni argaa jechuudha. Kanaaf furmaata guddaa kan ta'u jechuudha. Otoo photoon keessan isin jala delete hin ta'in akkasumallee otoo viidiyoon keessan dokumentariin keessan hundinuu isin jala delete hin ta'in dursitanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffatanii lafa kaayyattu jechuudha. Emaila keessa yeroo isin haala kanaan sirreeffatanii lafa kaa'attan wanti isin asirratti adeemsifattan guutuun isaa jechuudha asirratti save isiniif ta'a jechuudha. Bilbila keessa yoo hattuun fudhattellee akkasumallee yoo bishaan isin jalaa bu'ellee yoo qollofamellee jechuudha waan tokko irra rakkattan bilbila haaraa yeroo bittan achumarratti dabarfattu jechuudha. Emailuma kana qofa irraanfatu hin qabdanii emaila kana password isallee ni beektan taanan jechuudha. Emailuma kana bilbila haaraa sanarratti banattan yeroo isin bilbila haaraa irratti banattan kallatti maan jechuudha asirra argattu jechuudha. Aappii kana keessaa guutummaan guututti argattu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraalee ijoollee keessanii yeroo daa'imummaa seenaaf kaaftanii lafa keessan jechuudha. As keessa emaila kanarra yoo kaayyattan tasuma isin jalaa hin badu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli nama harkaa bu'ee baduu jira, hattuu nama harkaa fudhatu jira, akkasumallee nama harkaa cufamuutu jira jechuudha. Kanaafuu emaila kanarra yoo kaayyattan waan tokkollee isin jalaa hin ta'u jechuudha. Amata 10 olillee isiniif taa'uu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya. Aappii kana orjinaala isaa eessaa arganna jettanii yaadda'uun keessanii hafu jechuudha hordoftoota kiyya. Aappiin kun Play Store irra illee ni jira. Namoonni Play Store irraa buufatuu barbaadan illee Google Photos ka jedhu kana jechuudha irratti barreessitanii Google Photos jettanii barreessitanii jechuudha gadi buufatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Namoonni Play Store keessan isiniif hin dalanne akkasumas immoo Play Store irraa gadi buufatu hin barbaanne illee orjinaala isaa jechuudha Telegram kiyyarraa ni argattu jechuudha. Telegram kiyya argatuuf chaanaala Oromaan jala eega seentanii bakka kanarratti qastii Oromaan jettu tana yoo cuqaastan yookaan facebook.com bakka jettu tana irratti yeroo isin cuqaastan haala kanaan social media keenya isiniif baa jala kanatti gadi buutanii Telegram bakka jettu tana irratti cuqaastanii kallatti maan jechuudha Telegram keenyarraa ni argattu jechuudha. Aappii kana orjinaala isaa achirraa argattu jechuudha hordoftoota kiyya. Barumsi keenya kallattii hundaan akka isiniif tamsa'aa jiru ni beektan jechuudha. Warreen page Oxygen Media Network jalaan hordoftan illee jechuudha. Barumsa keenya bal'ina isaa argatuuf watch now bakka jedhu kanarra cuqaastanii YouTube keenya irratti bal'inaan baratu ni dandeessan jechuudha. Barnoota parsantaa 15 qofa gara page kanaatiin argattan jechuudha. Warreen asiin jirtan illee follow godhuu hin dagatinaa. Page kun illee page barumsaati. Hiriyoota keessaniif share gootanii waliin ga'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Galatooma warreen hangammatti follow gootanii maatii keenyatti dabalamtan illee galatoomaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumallee aappii kana yoo Play Store irraa hin buufanne orjinaala isaallee eessaa buufanna jettanillee otoo hin rakkatin jechuudha. Profaayiluma peejii keenyaa jala gadi seentanii jechuudha suuta jettanii ol harkistanii hordoftoota kiyya jala kanatti jechuudha mallattoo YouTube ni argattu jechuudha. Irratti cuqaastanii jechuudha Oromaan jettu tanarratti cuqaastanii jechuudha. Telegram bakka jettu jechuudha linkii Telegrama irratti cuqaastanii kallatti maan jechuudha Telegrama keenya irraa buufatu ni dandeessu jechuudha. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoo narra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa barattanillee abdiin qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii keessaa ba'uu duwwaa qofa osoo hin taane chaanaala dinkii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoon dabalata nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo kanallee please like godhuu hin dagatinaa sakandii muraasa isinitti fudhata. Like godhuun nu jajjabeessaa milee nuuf ta'a waan ta'eef like tuquu hin dagatinaan. Barumsa keenyarraa
bakka isiniif hin galinillee komantii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan. Akkasumallee viidiyoon keenya akka namoota baay'ee bira ga'e namuu irraa fayyadamuuf sheer walii godhuu hin dagatinaa. Garee adda addaa irratti guruppii adda addaa irratti sheer waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Warri hangammatti barumsi keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kan irra cuqaasuun viidiyoolee barnoota baay'ee tos keessa jira, dhibbaa ol tos keessa jira. Kanaafuu ilaaltanii waan bilbila keessanii wal qabatu asiin sirreeffatu ni dandeessuun isiniin jedha. Akkasumas chaanaalli keenya kun paablik ta'ee akka namoota hunda biratti mul'atu hordoftoota kiyya maal gootanii beekamtii kennuuf qabdanii jechuudha. Chaanaala kanaaf eega waa irraa baratan jechuudha. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf beekamtii kennuuf qabdanii jechuudha. Kanaafuu maal gootanii tuqaa sadeen kanarra dhuftanii jechuudha. Irratti cuqaastanii sana booda jechuudha sheer bakka jettu tanarratti cuqaastanii jechuudha. Hordoftoota kiyya sana booda jala kanatti gadi buutanii kooppi liinkii bakka jettu tana cuqaastanii kooppi liinkii gootanii liinkii isaa jechuudha garee adda addaa irratti hiriyoota keessaniif keessallee kara hundaa waliif erguu dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya haala kanaan chaanaala keenyallee akka nama hunda biratti beekamu godhuu ni dandeessu ni jechuudha. Kanaafuu viidiyoon irra isiniif qabadee dhufellee asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.